dubbi sagalee waaqayyoo nan dubbisa dubbi sagalee waaqayyoo irraa ka'een barumsa koo lakkoofsa sadaffaa itti fufa. Waaqayyoo ergasii Iyyaasuudhaan Musee wajjin akkan ture akkasumas immoo si wajjin ta'uu koo warri Israa'el akka beekanitti anarra ija isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqabaa jedha. Waaqayyootu garbicha isaa Iyyaasuutti yeroo dubbatu maal jedhetti dubbata? Ani akkuman Musee wajjin ture jedha. Akkuma isin beektan Musee wajjin Waaqayyo ture. Sababii Waaqayyo Musee wajjin ture, Museen raajii guddaa ture, geggeessaa guddaa ture, nama guddaa ture. Iddoo Museen taa'aa ture, teessoo Museen irra taa'aa ture, saba Museen geggeessaa ture. Amma immoo itti fufee kan geggeessu Iyyaasuudha waan ta'eef sammuun ummatichaa Musee irraa waan gurguddaa waan bare, Museen nama guddaa akka ta'e, Waaqayyo Musee wajjin akka ture waan beekaniif ammas immoo sabichi boqonnaa tokko boqonnaa lama yoo ta'e dubbistanii boqonnaa tokko keessatti akkuma Musee wajjin ta'e si wajjin nan ta'a. Seera garbicha koo Musee irraa dhageesseerraa gara bitaa yookaan gara mirgaatti hin goriini. Halkanii guyyaa waa'ee isaa yaadi dubbii seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin jedhee Waaqayyo Iyyaasuutti dubbata. Yoo ati akkas goote lafatti dhaqxu hundumaa si wajjin naqa, hojjetu hundumaa walan si qixxeessa hin sodaatin inni hin jabaadhu cimi jedhee itti dubbate. Akkuma Waaqayyo Musee guddisuudhaaf Musee guddisee iddoo guddaan ga'ee darbe ammas Waaqayyo nama xiqqaa gargaaraa Musee nama ture Iyyaasuu guddisuudhaaf Waaqayyo akka arge sabnis hubatee deebi'ee Waaqayyo mataa isaallee yaada sabichaa erga hubateedhaa booddee ani si wajjinan ta'aadhaan si wajjin ta'uu koo nan mirkaneessaa jedhe. Sabichis immoo boqonnaa lama keessatti maal jedhaani? Inni Musee wajjiniin ture Waaqayyo si wajjinaa ta'u malee nuti sii bitamnaa agarsiisii jenna cimii ija jabaadhu jedhaniin. Isa sabni jedheen kana Iyyaasuun nama guddaa ta'uudhaafi Waaqayyo immoo deebi'ee maal jedhaan boqonnaa sadii lakkoofsa tokko gubbaatti ani akkuma Musee wajjin ta'e si wajjinan taa'e. Namni guddaan nama Waaqayyo wajjin ta'e, namni Waaqayyo wajjin ta'e immoo nama guddaa, nama milkaa'aa, nama iddoo guddaa ga'u, nama barbaadamaadha. Kanaaf iddoo kanatti ani akkuma Musee wajjin ta'e si wajjin ta'uu koo sabni geggeessatu sabni Israa'el hundumtuu akka beekanitti anarraa kaasee nama guddaa si gochuun jalqabaa jedhe. Nama guddaa taateettan jenne nama guddaa si gochuun jalqaba. Fuuldurri Iyyaasuu nama guddaa ta'uudha. Nama guddaa ta'uun nama Waaqayyo wajjin ta'uudha. Nama sabni bitamuu fedha. Nama namni jaalatudha. Kanaaf ganama kana akkas jedhetan ergaa koo si biraan ga'uu danda'a. Lafati jirtutti abdii kutattee barattee teessee nagaddee kuftee haala ittiin jirtu keessa dadhabdee humna dhabdee haadhan qabuu abbaan qabuu firan qabuu jettee abdii kutachuu hin dandeessa. Ani garuu ganama kana akkuma Waaqayyo Iyyaasuudhaan nama guddaa si gochuun jalqaba. Akkuma jedhe akkaataa ati ittiin nama guddaa taatu akkaataa ittiin nama guddaa ta'uu jalqabdu sitti hima. Kanaaf madureen koo ganama kana ati ittiin irratti kadhattee ittiin guddachuu dandeessu nama guddaa ta'e jedha. Nama guddaa ta'e hin dandeessa waan ta'eef ta'uu dandeessa hin duune waan ta'eef taateen xinnaanne waan ta'eef ati dargaggeettiidha. Nama guddaa nama carraa barnootaa carraa waa guddaa qabu waan ta'eef akkasii jedhee kana si biraa ga'uu barbaada. Iddoo barbaadde taa'ee dhaggeeffadhu ciisaas jiraadhu deemaas jiraadhu nyaachaas jiraadhu barachaas jiraadhu iddoo kam haalas aangoo guddaarra jiraadhu iddoo amma jirtu kanarra wanti guddaa waan jiruufi nama guddaa ta'e kan jedhuun erga kana si biraan ga'uu barbaada. Waaqayyotu Iyyaasuudhaan nama guddaa si gochuun jalqabaadhaan har'aa kaasee fuula Israa'eloota hundumatti nama guddaa si gochuun jalqabaa jedheen nama guddaa ta'e ammas itti dabalee jira nama guddaa ta'e namni nama guddaa ta'uu dhalate si akka ta'e waan naa galuufi ati nama guddaadha waan ta'e ammas nan jedhe nama guddaa ta'e namni nama guddaa ta'u si guddattee waan xinnaan umriin kee kana haaraa waan ta'e sammuun kee ammayyuu banamaadha waan ta'e carraa barnootaa guddaa waan qabduuf humna qabdu laga ce'uu waan dandeessuutiif ammayyuu dabaleen jedha nama guddaa ta'e. Waaqayyotu nama guddaa si gochuun jalqaba. Fuula namoota fuula Israa'eloota duratti nama guddaa si gochuun jalqabaa jedhe. Akkaataa itti namni nama guddaa ta'uu jalqabu keessaa qabxoolee muraasan sitti ma dhaggeeffadhu. Hin tuffatiin jecha kana biran darbiin wantoota addunyaa kana gubbaa nama sadiitu jira waa'ee keetiif. Inni tokko nama si hin beekne jira. Inni lama nama waa'ee kee hin hubanne jira. Inni sadaffaan nama si beeku jira. Kanaaf inni si hin beekne si hin beeku yaada. Inni immoo tokko si wajjin nyaatee si wajjin dhugee si wajjin taa'ee nama si hubanne jira. Namni si hubanne amma koon ga'u ekeleen jedhee waan si tilmaamu si tuffachuu danda'a si jubbuu danda'a. Inni sadaffaan immoo kan si caalu jira. Kan si caalu jira waan ta'eef isarraa hin baratta nama guddaa hin taane. Kanaaf ganama kanaa ati warra sin beeknes akka si beekaniif warri sin hubannes akka si hubataniif warri si gararraas akka balbala guddinaa si bananiif karaaleen ati nama guddaa ittiin taatu amma sitti mun jalqabaa hin tuffatiniiti hojiirra oolchuu jalqabi. Karaan ati ittiin nama guddaa taatu
karaa ittiin waaqayyo nama guddaa si godhu keessa karaa ati ittiin of dandeessu keessa tokko har'umaa kaasiti nama guddaa ta'uu barbaadda waan ta'eef tokko jechoota xixiqqoo of gubbaatti hin dubbatin. Nan dhabe ani yesa iddoolee akon gahu aadan qabu abbaan qabu naannoon itti baradhe kun ingatiin baasu haalli jireenya koo kufaadha bini sadarkaan fiildii ani baradhe kufaadha lafti nani qotu midhaan hin biqilchu naannoon jiraatu namni barate hin jiru jette waan hin taane ganama kaate waan hin taane of gubbaatti hin dubbatin nama guddaa ta'uudhaaf nama guddaa taatee dhalachuun barbaachisaa miti waan gurguddaa gubbaatti dubbachuun waan gurguddaa gubbaatti raajirachuun garuu yeroo hundumaa si fayyada waan ta'eef qabxii tokkoffaa akka nama guddaa tokko si godhu keessa inni tokkoffaa maayini jecha gurguddaa of gubbaatti dubbatu nan danda'a jechuu bari nan darba jechuu bari qaba jechuu bari nan qaqqaba jechuu bari addoo sana fan tilmaamame nama akkasii ta'uu fan tilmaamame waaqayyo dhimma akkasii narraa qaba jedhiiti yeroo hundumaa yeroo karaa deemtus abjuu ganama naa kadhattus yeroo hiriyaa kee bira Jesus yeroo waajjira gurguddaa seentusi hin danda'u tontaan nan danda'a jedhi jecha gurguddaa ani doktora gaariidha ani saayintistii gaariidha ani galgaa'ii gaariidha ani paasterii gaariidha jechuudhaan ganama obboroobboroo lafa deemtu iddoo teessu taa'idin waan gurguddaa of gubbaatti dubbadhu wanta gurguddaadhaan of jajjabeet jechoota naannoo kee dhaggeeffatte haala naannoo kee dhaggeeffatte antiqqaadha gatiin qabu jettee of hin tilmaamin akka jechi xixiqqaa gubbaatti dubbattu kasi taasisanii wantoonni sadi iddoo sadi dhufanii kan nama jeeqan jiru wantoonni si xiqqeessan sadan sun eenyu fayyada eenyummaa keessa keetiif eenyummaan keessa keetii gatiin qabdu hin guddattu naman taatu siin jedhee si abdii kutachiisuu danda'a akkas jedhamitiiree oromoon abbaan gaafa cabse ollaan immoo ija jaamsaa jedhe kanaaf waan tofiin jettu namni siin jedha waan ta'eef waan tofiin facaafte namni si haama waan ta'eef ganama ka'iti waan gurguddaa gubbaatti dubbatu nan danda'a jechuu bari qaba jechuu bari nan beeka jechuu bari ani iddoo sanatu naa mijata jechuu bari teessoon kun naa mijatu jedhe anaa kan naa mijata fuuldura koo jira jedhe ani kan waaqinaan jedhe fuuldura koo ta'a jechuudhaan jechoota gurguddaa ganama ka'iti nan danda'a jedhi of gubbaatti dubbadhu malee jechoota xixiqqoo of gubbaatti hin dubbatin ati nama guddaa waaqayyo si uume wanti waaqayyo uume wanti gadin qabne wanti qawwan jirreefi ati waaqayyoon uumamte harka namaan jiru dhimmi kee waan ta'eef ganama ka yeroo hunduma yeroo teessu yeroo kaat ganama ka'iti nan danda'a jedhi ani nama guddaadha jedhi jechoota gubbaatti of jajjabees uffata kee waan qabdu uffadhu of ilaallee keessatti of ilaaleeti nan bareeda nan miidhagaa bakka simboon koo kun hin ta'a jechuudhaan of akka of jajjabeessitu dhaamsa kanan siidhaama. Isa lammaffaa jechoota afaan kee keessaa ba'aniif of eeggadhu. jechoota afaan kee keessaa ba'anii of eeggadhu akka nama guddaa taatuufi namni dubbii isaatiin madaalama yeroo nama guddaa bira geessus yeroo nama keessa bira geessus yeroo nama geetti bira geessus akka namni haasa'utti naasa'in jechuun ati afaan kee keessaa ba'an jecha nama baratee ta'uu qaba jecha nama waaqayyo ta'uu qaba jecha nama ijaaru ta'uu qaba kanaaf jecha al tokko afaan namaa keessaa ba'e qabanii deebisuu waan hin danda'amneef kanaaf jechoonni afaan kee keessaa ba'an eenyummaa kee murteessa waan ta'eef afaan kee keessa jechi yartuun hin bahin afaan kee keessa wanti laphee kee keessa jiru waan garaan kee yaade waan haasoftuuf eenyummaan keessa kee kan itti namatti mul'atuu fi yeroo hundumaa afaan kee keessa wanti ba'u jechoota madaalamaa ta'uu qaba. Dhaala kee irratti kan dubbatu, biiroo kee irratti kan dubbatu, birrii kee gubbaatti kan dubbatu, jireenya keetiif kan dubbatu, naannoo keetiif kan dubbatu, biyya keessa jiraattuuf kan dubbatu jechoota nama ijaaruu danda'an, jechoota afuura kee ijaaruu danda'an, jechoota gaa'ela kee ijaaruu danda'an, jechoota sadarkaa barnootaa kee ijaaruu danda'an waan ta'eef jechoota sammuu namaa jechoota gara mana hidhaatti si geessu, gara du'aatti si geessu, gara salphinaatti si geessu ofirratti hin haasa'in. Jecha isaatiin ilmi namaa madaalama waan ta'eef wanta afaan kee keessaa bahu waan garaa kee keessa jiru waan ta'eef waan gaarii dubbadhu ittiin ollaan si jaalataa biyyi si jaalataa namoonni si kabaju malee akka nama hin baranneetti akka nama abdii hin qabneetti akka nama waaqayyoon hin uumamneetti waan hin taane jecha xixiqqoo si madaan kan si ijaaruu hin dandeenye kan hafuura kee hin taane hin dubbatiin ati nama barate nama guddaadha waan ta'eef namicha beekaa tokkotu waa'ee nama tokko akkas jedhee haasa'a namichi tokkotu jiraa jedhama jalina hojjeteedhaan waan jalina hojjetee fi mootummaan barsanaa namicha duratti murteesse waan duratti murteessee fi namichi kun filosoofari tokko dhufeetu mootummaadhaani sila namichi kun carraa jalina hojjetee hamaa dubbatee duuni itti murtaa'eedha. Kanaaf iyyuu duuni waan itti murtaa'ee fi riisarchiin irratti hojjedha maaltu nama ajjeesa maaliin namni du'a kanaaf iyyuu nama kanatti riisarchii hojjedha
nama kana eeyyama siraaduu irratti barnoota koo gabbifadhaa jedhe. Kanaaf mootummaan inni eeyyamee fi jedhama alaa godhidha akkasiin galufan kana haasaa jira. Kanarraa kan ka'e namichi piroofeesar sun namicha duunitti murtaa'e naqeetu nama nana kan si ajjeesu anadha. Anatu si ajjeesa. Anatu si ajjeesa waan ta'eef gaafan si ajjeesu immoo marfee itti mana yaalaati. Marfee waraanatu tan qoricha naqeen karaa teessuma kee gubbaa waraaneen si ajjeesa. Kanaaf anatu si ajjeesa waan ta'eef qophaa'e jedhee biraa deema. Kana booddee namichi jechoota irratti dubbatame sanaanii yaaddaa adeema. Ammas immoo bool dhufee qophooftee ta'a anatu si ajjeesa. Anatu marfee kana kunuu bishaan anatu marfee irratti naqee karaa teessuma keetiin si waraana. Anatu si ajjeesa marziina si ajjeesa. Billaadhaan si kutu meeshaadhaan si ajjeesu marfee waraaneen qoricha sitti naqee si ajjeesa. Qophaa'e namichi dhugamaa deemee nyaatamaa deemee uqqachaa deemee habdii kutaa deeme. Etum deemu namichi uqqachaa bakka sammuusaa amansiisee bakka sagalee irratti dubbatamu sun jecha irratti dubbatamu sun bakka kana booddee marfee waraanameen du'a marfeedhaan ajjeesa marfeetti marziina kee fideena ajjeesan otoo akka tabdii kutuu guyyaa salmaa tokko namichi bishaan aayilaandii qulqulluu fidee dhufee irraa dhugee ka'eetu shaafte marfeetti waraanee dhaqee iddoo gaa waraanu namichi lafa dha'ee du'ee jedhama. Agarteetta jechoonni namni sirratti dubbatanii fi jechoonni ati ofirratti dubbattu si ajjeesuu danda'u si ijaaruu danda'u. Yoo jecha gurguddaa dubbatte namoonni biraa fayyanii si fayyaduu danda'u. Yoo jecha hin taane ofirratti dubbatte nama biraas ajjeesuu dandeessa. Ofis ajjeesuu waan dandeessuuf sagal seenaa kanarraa waa baratta jedhee yaada. Namarratti samaan dubbatiin ofirratti samaan dubbatiin jechoota afaan kee keessaa ba'an maatii kee irratti qe'ee kee irratti misooma kee irratti waan hin taane hin dubbatiin jechoota afaan kee keessaa ba'anii of eeggadhu. Inni sadaffaan akkati nama guddaa taatu kan si godhu maayinni abjuu kee guddifadhu. Macaafni qulqulluun maal jedha? Ermiyaasii boqonnaa 29 gootani godoo keessan ijaarradhaa jedha. Lafa qotaadhaa nyaadhaa jedha. Yaanni sinii qabu yaada gaarii amala yaada hamaa miti jedha. Godoo keessan bal'ifadhaadha. Abjuu kee guddifadhu. Achan gaaje. Annama guddaadha jedha. Biyyaan bushaa jedha. Abbaa qabeenyaan ta'a jedha. Yeroo hundumaa abjuun kee akka sammuu kee hin ta'in yeroo baay'ee mana dhiphoo keessa jiraachuun baay'ee nama rakkisu miila ofii ala bulfatanii buluu mi'a ofii ala bulfatanii keessa buluu danda'ama. Sammuu dhiphaa keessa jiraachuun garuu baay'ee ulfaataadha. Namni sammuu isaa dhiphaa yeroo hundumaa waa'ee dhuunfaa isaa yaada. Yoo namni fuula guuree yaada inni guddadhu jedha nama hin ta'u jedha. Ati abjuu kee guddifadhu abjuu kee bal'ifadhu. Changaje abbaa qabeenyaan ta'a dirijjiitii guddaan banaje baradhee yuunivarsiitii guddaa keessaan baradhale yuunivarsiitiin banadhaje iddoo akkasiin gaa'e daldalaa beekamaan taa'e qotee bulaa beekamaan taa'e agalgaa'ee beekamaan taa'e abjuu kee bal'isi abjuu kee siif waaqa duwwaa beeka waan ta'eef namni jecha keetiin waan si madaaluuf abjuu kee guddifadhu. Qabxii arfaffaa oolmaa kee hiriyaa kee jijjiiri. Oolmaan kee hiriyaan kee wal fakkaatu waan ta'eef. Iddoo kee oolta waan ta'eef isa kee haasofta waan ta'eef amma saatii kana yeroo sagalee kan dhageessu kaa'u misiraachoo sitti dubbadha. Waan Ameerikaa jirtuuf hiriyaa gaarii qabda miti. Waan abbaa qabeenya irratti hiriyaa gaarii qabda miti. Waan magaalaa guddaa kan jirtu nama guddaa jiraata miti. Itti yaade abjuu kee wajjin kan si mijatu nama guddaa si gochuu kan danda'u waan qabdu mul'ata si keessa si banuu kan danda'u amma saatii kana akkasii oolmaa kee hiriyaa kee jijjiiri. Ammuma akkasii abba ergana jalatti bulchee ergani hiriyaa koo wajjin gaa'eloo wajjin deemuu jalqabe ergan isa wajjin baruu jalqabe dandeettiin kun dabale moo hin xiqqaate moo jedhiitii of calculate godhe. Hiriyaa kee sana bu'aa gaafa dhaqxeetti maxxantu hiriyaa gaafa baafattu sana sadarkaa maalirraan jira jedhe amma maal hin jedhe gadan siqamee oolin siqe jedhe naannoo jiraattu sana gubbaatti maal hojjechuu danda'an mul'anni keessa keetii naannoo sana wajjin hin mijatamoo hin mijatu jedhi yaada. Guddina namaa gubbaatti wantoonni dhiibbaa godhan sadii tokko maatii irraa dhalanne lammaffaa naannoo keessa jiraannu sadaffaa aadaa keessa jiraannu isaan kun guddina namaa gubbaatti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf oolmaa kee hiriyaa kee jijjiiri. Yoo kana jijjiirte nama jijjiiramaa taata dhaloota jijjiirta galmi kee galmaan ga'a. Lakkoofsa jireenya keetii dabaluu guddisuu dandeettii sammuu keetii dabaluu guddisuu ikoonoomii kee dabaltee guddisuu kanatti dandeessu yoo qabxiiwwan amma siin jedhe arfan kana irratti raawwattedha. Kutaa arfaffaa gubbaatti deebinee wal agarra. Maaltu guddina namaatti guhuuta kan jedhu deebinee wal agarra. Subscribe gochuu share gochuudhaan akka hiriyaan kee guddatu akka biyyi kee guddatu naannoon kee akka guddatu haalli kee akka guddatu kaappaasitii sammuu kee akka guddatu gootee waan deebinee wal agarru baay'ee galatoomi nagaa ta'e siin jaalladha. Shalom.